Hayyee akkam jirtan hordoftoota chaanaalii keenyaa barnoonni keenya kan guyyaa har'aan tana wanti inni irratti xiyyeeffatu akkamitti dookumentii keenyaaf peejii garaagaraa kennuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffata. Nu hordofaa isiniin jenna hordoftoota keenya. Jalqaba irratti dookumentiin fakkeenyaaf riisarchii garaagaraa haa ta'u, piroojektii adda addaa haa ta'u, yeroo hojjetamutti dookumentiin keenya peejii nambarii qaba, roomaan nambarii qaba. Peejii maleessa kan jennu fakkeenyaaf kavar peejiin jira jechuudha. Gosa sadeen kanatti kavar peejii, wiizaawut peej jechuun peejii maleessa. Inni itti aanu immoo teebil koontentii irratti kan argamu immoo roomaan nambariidha. Inni sadaffaan introdakshin kan jedhu biraa yeroo eegalu riisarchiin keenya peejii noormaalii takkaa'u lakkoofsa tokkorraa eegala jechuudha. Akkamitti peejii garaagaraa kana dookumentii keenyaaf kennuu dandeenya maayikiroosooftii woord irratti kan jedhu ilaallaa jechuudha. Hordoftoota keenya nu hordofaa karaa salphaatiin akkamitti akka jijjiirru waliin ilaalla waan ta'eef dhiyaadhaa nu hordofaa isiniin jenna. Asirratti dookumentiin keenya fakkeenyaaf yeroo jalqabnu peejii nambariin keenya fakkeenyaaf kan jalqabaa kun kavar peejii waan ta'eef peejii nambarii hin qabu. Yeroo fakkeenyaaf asirraa eegallu isa kana peejii keenya kan jalqabaa kana fakkeenyaaf laayiniin kun barreeffama keenya gara dhumatti argamu qaba. Asirra dhufnee maal goona? Peejii leeyaawut kan jedhu kana keessa dhufnaa jechuudha. Peejii leeyaawut kan jedhu kana bira erga dhufnee booda maal goona? Ni banna. Peejii leeyaawutii keenya bannee biriik kan jedhu kana bira dhufu. Ergasii maal goona? Neekest jennaan. Neekest erga jennee booda peejii duwwaa nu fidaa nuti kan barbaannu teebil koontentii biraa akka inni dhaqu. Okay, diileet goonee kan inni fide. Inni kun peejii fakkeenyaaf nuti roomaan nambarii kireet godhuufii barbaanne jechuudha. Iddoo kanatti kilik goonee insertii bira deemna. Insertii erga jennee booda peejii nambar kan jedhu kana bira dhufu. Peejii nambarii keenya biratti asirratti foormaat peejii nambar kan jedhu kana kilik goona. Foormaat peejii nambariin keenya iddoo kanarratti teebil koonteentiidhaaf waan ta'eef isa kanaaf goona waan ta'eef teebil koontentiin keenya roomaan nambariidhaan barreeffama. Roomaan nambarii fayyoo kana filannaa jechuudha. Isa kana erga filannee booda foormaata nambarii keenya iddoo kana filannee iddoo kanatti erga filannee booda foormaata nambarii keenya fakkeenyaaf isa kana goonee jirra. Isa kana immoo starting from I1 ergasii okay jennaa jechuudha. Isa kana erga filannee okay jenne booda asitti deebinee peejii nambar kan jedhu kanarra filanna. Inni kun maali? Peejii nambar at bottom gara jalarratti kan jedhu kana fudhanna. Fakkeenyaaf iddoo kanatti peejii nambar foormaatii garaagaraa qaba waan ta'eef kana fudhanna. Fakkeenyaaf isa kana fudhanna. Isa kana erga fudhannee booda asirratti teebil koontentii keenya kanarraa eegalu roomaan nambarii waan ta'eef ergasii maal goona I2 ja'a isa kana as dhufne inni kun 1 ja'a different isa kanarra kilik goone different peejii nambar kan jedhu kanarra kilik goona jechuudha. Inni kun I2 I1 I2 iddoo kanatti fakkeenyaaf inni jalqabaa kun peejii hin qabu. Inni lammaffaa immoo maal goona? Peejii I irraa eegala. Inni kun immoo I2 kan jedhu kun introdakshinii nambar 1 irraa eegalu qabu. Okay. Bareedaadha. Asirratti dhaabnee maal goona? Close header jennaani. Iddoo kanarratti fakkeenyaaf peejiin keenya kan jalqabaa kabar peejiin qabu. Inni lammaffaan roomaan nambariidha. Inni sadaffaan roomaan nambar 2 jedha.
kun sirrii miti. Isa kanarratti introduction irratti nambarii ta'uu qaba waan ta'eef iddoo kana dhufnee maal goona? Fakkeenyaaf peeji nambariin keenya isa kana waan ta'eef bakka kanatti kiliik goonee roomaan nambarii irraa garaagarummaa isaa fakkeenyaaf nambarii inni introduction irraa eegalu lakkoofsa irraa eegala waan ta'eef nambar 1 irraa eegaluu qaba. Isa kana kan itti aanu kana jijjiiruudhaaf isa kana bira dhufnee peeji layout jenna. Peeji layout keenya bira dhufnee bricks jenna. Brick erga jenne next page. Next page keenya irra dhufee jechuudha. Fakkeenyaaf peejiin kun peejii fakkeenyaaf nambarii irraa eegaluu qabudha. Isa kana nambarii irraa eegalchiisuudhaaf maal goona? Fakkeenyaaf I1 jaa, I2 inni itti aanu kunis I1 jaa, inni kunis I1 jaa, I2 jaa. Isa kana fakkeenyaaf maal godhuu qabna? I1 ka jiru kana formaat isaa jijjiiruu qabna. Insert jennee page format number asirratti number goona. Okay. Number jenna starting from 1. Bakka kanatti fakkeenyaaf yeroo dabre table content dhaaf yeroo dalagnutti iddoo kana maal goone? Roman numberii godhaa ture. Iddoo kanatti ammoo starting from I jechaa ture. Asirratti ammoo maal goona? Introduction takka unit 1 irraa kan eegalu yoo ta'e iddoo kanatti nambarii goone starting at number 1 ka jiru kanarraa eegalchiifna jechuudha. Okay. Kana booda maal goona? Okay jennaan. Okay. Okay erga jenne booda iddoo kana number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Inni kun introduction irraa eegale jechuudha. Fakkeenyaaf introduction isa kana page 1 irraa eegale. Table content ka jennu isa kana I irraa eegale roman numberii. Peejiin jalqabaa keenya kun peejii hin qabu jechuudha. Haala kanaan peejii keenyaaf nambarii takka peejii maleessaa fi normal nambarii akkamitti roman nambarii normal nambarii fi peejii maleessa akkamitti create goonu haala kanaan create godhuu dandeenya jechuudha. Hordoftoota keenya peejii keenya takka barnoota keenya kan dokumentii keenyaaf peejii garaagaraa akkamitti akka kennina jedhuuf haala kanaan salphatti create godhuu dandeenya jechuun barnoota keenya irraa waan baay'ee hubattan jennee yaadna. Wantoota isiniif hin galle yoo jiraate takkaa'uu gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jenna. Peejii takkaa'uu chaanaala keenya kana saabskraayib godhuudhaan akka hordoftan barnoota gaarii akka irraa argattan isiniin jenna. Isinis nu jajjabeessaa waliin haa guddannu waan beeknu irraa wal haa barsiifnu kan jedhudha. Hordoftoota keenya chaanaala keenya saabskraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Galatoomaa waan nu daawwattaniif baay'ee galatoomaa.